yaa haadha koo niqqisee harmiyyee yaatiru rabbii malee kan si caalu hin jiru yaa Waaqni suma beeka. Ashama hordoftoota chaanaalii King Caalaa hundi keessan akkam fayyaa keessanii galata isaa galatu nagaa kooti akkam ayyee baga nagaa taatanii anis nagaa kooti gara koo nagaa kiyya isinis baga nagaa na eegdan isin jedha hadda guyyaadha kana jechuudha viidiyoo tokko isin qabadhee dhufee viidiyoo kana dura waa'ee kana hojjedhee hin beeku chaanaalii kana gubbaatti kanaaf viidiyoo haadhaadha viidiyoo kana baduma ilaalaa waa'ee haadhaati namni haati nama kabaja ofiiti haati nama waan hunda ofiiti haati nama qabeenya ofiiti haati nama jaalala haati nama maasin waan hunda ofiiti jechuudha. Yoon akkasitti haadha qofaaf kabaja kennineetu abbaa dhiisnaa yoon akkasitti haadha qofaaf kabaja kennineetu obboleeyyan keenya hangaffanii yookaan immoo quxisuuwwan keenya dhiisnaa kabaja hin kennuuf jechuu koo miti. Kanaaf haadha yaada viidiyoo kana gubbaatti haadha ofii dursee malee an abbaatis ittiin siniif fufaa yoo laayikii gootan yoo gaach gootan ittiin siniif fufaa jechuudha. Kanaaf kana yoon jedhu waan biraaf yoon ta'in walaloo kana isin dhiyeessu jechuudha. Kabajuma haadha koof qabu jaalaluma haadha koof qabu isinis akka jaallattanii fi isin jedham. Namni tokko subeema afaaniin haadha koo isin jaalladha haadha koo akkasiin ta'a haadha koo akkanas godha jedheetu dhaadata. Garuu guyyaa godhuuf hin agarree guyyaa haadha ofii jaallatu hin agarree guyyaa kabajuun hin agarree jechuudha. Kanaaf haadha ofii kabajuun haadha ofii bira dhaabachuun haadha ofii deessee ofii ji'a 9 garaatti nama baattee waggaa 2-3 harkatti nama baattee nama guddisteef kabaja kennuutu mala. Kanaaf haadha keessan jaalladhaanis niin jedha. Sana malees viidiyoo kana tasa yoo ilaaltan ijoolleen haadha keessan irraa fagaattanii jiraattan yookaan immoo maatii keessan irraa fagaattanii jiraattan yaaddoo haadha keessaniif qabdan sinirraa isaa haadha keessanis akkasiin ibsattu jedheetaan akka itti fayyadamtanii fi kanaaf haati ormaa haati ofii haati biyyaa qabeenya guddaadha. Kanaaf kabaja haadha keenyaaf qabnu haa kenninu. Sana malees namoonni amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan Caalaa jedhama. Chaanaalii kanaaf haaraa ta'an please subscribe godhaa maatii keenyatti ammoo dabalmaanis niin jedha. Sana malees viidiyoo kana like share godhaa. Namoota biraan gahaa isin jedha baay'ee isin jaalladha. Mee kallattumaan walalichatti sinaa oofu. Maatii kootiin miti addana sinan dhufe dhiphuu fi badii meeqa si uumaan jala dhufe yoo mana deemi qullaasitu bakka koo daare yoo mammuu fadhees beeka situ bakka koo aare naquuqee hin beeku qaamni kee hunda keessa yaabee rafeera nanima malee waa'ee kee gatiin kee irratti hafeera isan jedhu guutummaatti naaf olteetta olmaa danuu guutuu laphee koos jaallawanneen koo yoomuu siin ganu nama na gochuuf dhamaatee baay'ee dhiphatteetta joortee ofii kee agabuuteessee qoonqoo koo waan gaarii soorte isan bara omaan beekne dugda keetti fincaa'u hunda wajjin na jaallatta bobbaan koo sitti dhajaa'u isan kosii bakkee haadhee dhoqqeen namummaa kee faalu hundaa olasiif ta'a qaamni kees ana siin caalu. Egaa anis siif jira aayyoo koo na yaamte si jalaan dinni naaf jiraadhu tokkittii koo warqee koo qarshiis hin binni. Kana fakkaataa akkam walaloo nan danda'a miti bara 2002 fi akka biyya kanaatti jechuudha bara 2010 Facebook irratti barreessee ture. Hundaafuu maali kun mucaan daalachi maatiin yaadachiisee akkanaan hin jenne beeka. Viidiyoo kana like share godhaa sinan jaalladha sinan kabaja viidiyoo xalinimmoo walitti dhufnutti nagaan naaf tura. Ciao.